Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota Gadaa Show bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha sagantaa keenya irraa eegaluuf deemna. Dhaggeeffattoota keenya har'a wanna tokko irraa dubbannaa innis maalinni waa'ee dhoorgamuu addabaabaayii masqalaa bara dargitti immoo addabaabaayii abiyooti jedhama. I don't know amarfaan abiyoot addabaabaayii ke jedhamu san achirraa dubbanna, which means yeroo darbe miidhamtootaaf fi buqqaatotaaf sagantaa kadhannaa fi deeggarsaa warra amantaa Protestaantii obboleeyyan keenya qopheessuuf yeroo yaadanitti manni amantaa Ortodoksii fi hordoftoonni tokko tokko akka eeyyamni achitti bakka sanitti hin godhamneef akka sagantaan sun achitti raawwanneef yaalii godhamee ture. Booda mootummaan waan sana fashaleessuus jechuudha. Akkuma yaadannu last Ramadan amantii keenya warra muslimaa yeroo achitti iftaara gochuuf deemu dhorgamee ture. Political issue godhamee booda mootummaan sababa COVID maarree jedhe sunis waan amansiisaa miti, because manni tawaadoo waan hin eeyyaminiif gaafasis sun immoo ta'uu hin qabu ture. Abiyooti addabaabaayii masqalaa kuni laayisensii akka qaban ni beekan, because yeroo argeen ture laayisensii isaan ni qabu, kaartaa ni qabu. Biyya kana keessatti dogongorri guddaan mannootiin amantaa daldala keessa maaliif seenu? That is against Ethiopian constitution. Wanna seera biyyoolessas faallessu bar. Akkas ta'uu hin qabu ture. Addabaabaayii sun yeroo hojjetamu kan mootummaati, qabeenya mootummaati. Mootummaan immoo uummata biyya kana amantaa waaqeffataa, musliimaa, ortodoksii fi protestaantis dabalata. ሀገረ መንግስቲን ቢየከና ይሄ የዚህ ሀገረ መንግስት ሃይማኖት የለም። የዚህ ሀገረ መንግስት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከሆነ ኦኬ ያ መስቀል አደባባይ የኦርቶዶክስ ነው። ሀገረ መንግስቱ ሃይማኖቱ እስልምና ከሆነ መስቀሉ እንደዛ ሊሆን ይችላል። ግን የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ሃይማኖት በሌለበት ወይ ምን አይነት ነው ምን አይነት ነገር ነው? አደባባዩ መከልከሉ አሳማኝ አይደለም። የሁሉም ነው፣ የሁሉም ንብረት ነው፣ የሀገር ንብረት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አቅጣጫ ሊቀመጥለት ይገባል። ወንኩኒ ቦደሬ ኢሬቼሮ ከበጆ ኦሮሞን ገረስ ዲዮ mana amantaa ortodoksii irraa eeyyama gaafachuuf yookiin atakaaroon tokko akka achitti uumamne mootummaan har'umarra dhaabatee waan kana solve gochuu qabaachuu qabaata. Because wanti suni ka uummataati, uummata biyya kana keessatti taaksii kafalu cufti sagantaa fedha achi qopheeffachuu danda'a, amantaan fedha achitti gaggeeffamuu danda'u qabaata. Manni amantaa biyya kana keessatti addunyaa irratti ka daldala banatee suuqa banatee waa daldalu, manni amantaa ka salaachisu salaachisee ka maaliin musalooti go deed business biroo keessa seenuu qabu. Biyya kanatti manni amantaa kaartaa fi maarree lafarra guurate dachee gurgurata. You see, this is wrong. Kuni ta'uu hin qabaatu. Namoonni illee Morokkoo qaban illuuzinii amantaa kana keessatti harkifamanii waa'ee amantaa irratti gabbaanii qajeeloo dubbatu kuni wrongidha, ilaalchi kara kanaan deemtan kun wrongidha jedhanii dubbachuu qabaatu. Tokkoffaa abiyoota addabaabaayii masqala addabaabaayii qabeenya uummata Itoophiyaati. Fiichee cambalaalaa dhufee warra Sidaamaa achi kabajuu danda'a. Somaliin ayyaana ofii dhufanii as kabajuu danda'an. Dead.
Oromoon irratti kabajuu danda'u. Eenyurraa eeyyama fudhachuu hin danda'u. Mootummaan qabeenya uummataa cufaafuu qixxee ta'ee murteessuu qabaata har'arraa. Ammas Protestaantiin dheengadda dhoorkamee boodarra eeyyamameef. Amantaan Islaamaa ifxaara isaanii sagantaa jijjiiranii godhame ta'ee poolitikaa saboteejiin hedduu kanarra godhamu kun dhaabachuu qabaata. Yommuu warri dur Finfinnee Oromoo አይደለችም jedhutu መስቀል አደባባይ የሌሎች ሃይማኖት አይደለም የወጀቹ ታይ I have no idea. mootummaan waan kana direction sirriidhaan furee furmaata laachuu qaba. Clear waan ta'e tokko ammas wanni clear ta'e tokko jiru. Adaanech Abeebee last time kuni Abeebee Taddabaa qabeenyummaatti jechuudha. No way. Mootummaan uummanni bakka sanitti waan tokko kabajachuuf kabeessisuu qabu nageenya isaa akka eeguuf malee bakkichi ka uummataa ta'ee confirmation godhamuu qaba. Confirmed godhamuu qaba. Mirkanaa'uu qaba. Laayisensiin tawaadoon abbummaa lafaa kaartaa jedhu tokko argeen jiru. Sun immoo warra keessa irraa gaafadha ture. Mareetu baalabeetiin bikki sun nu ilaalaa jedhan. So kanaafuu wanni kun furmaata argachuu qabaachuu qaba jennaa ulfaadhaa horaa bulaa isin jaalannaa leebanaa.